Akkana jetti. Osoo ni beeyta osoo hin ta'in ni beeyta. Okay, ni beeytatti fudhadhu ni beeyta. Ayyee. Live sentee osoo kasiin tannamin. Live sentee osoo giitti namni naan kennin. Ana osoo sen namni osoo gidee ana osoo sen salaamu alaikum osoo jedhe giitti naan kenna lakki agarre hin jedhu. Oh, okay. Ayyee. Maaliifin feemasa ta'e jettee sheenoyitee ni beeyta? Beeytu. Okay. Nama arrabsitee deebitee dhiifama gaafattee ni beeyta? Nama arrabseemu? Namni arrabsee dhiifama gaafattee jira? Nama dhuunfaa moo nama baay'ee walitti bu'aa lambeeru? Nama dhuunfaa. Nama dhuunfaa akka dhuunfaatti wallolleen namni dhiifama gaafatan jira. Okay. Oromoo ta'uu ishee qofaaf dhiibbaan sirra ga'ee ni beekaa? Akka. Oromoo ta'uu ishee qofaaf akka ilmoo Oromoo miidiyaa irra jirutti dhuunfatti dhiibbaan sirra ga'ee ni jira Oromoo ta'uu ishee qofaaf. Miidhaa wayii. Okay. Jooni irra ga'ee jiru mootota kiyya irra ga'ee yoo taate malee waliin yoo qoodate malee. Ilaalcha gandummaatiif jecha nama akka wal kabajuu fi wal jaalattuun wal dhabde. Abodi amora wayii as keessa naabaa jedhee waggaa lama dura janaajanee ture ta'uu diddee ofirraa itti dhiise. Asi baastu boo. Am keessa si baasa jetteeti waggaa lama sadi dura diyaasporaa takka janaajanee ture. Haya. Booda bakka intaloon as keessa na baasu miti mallaquma kiyyaa na erguun hin nan ofirraa itti dhiise. Okay. Dubartii kabaltee ni beeyta? Dubartii kabalaan dhoyitee ni beeyta yookiin kabaltee dhoyitee? Akka maraa ta'an dubartii eessatti argee kabalare. Okay. Gaafiin itti aantu yeroo hedduu as gubbaa dubartoota hojii adda addaa waliinis laayiviin seentaa bareedduu tiyyee jettaanii simpuudha kaan jettaa. Haati seenaas yeroo san maaltu itti dhaga'ama? Hin hinaaftu yookiin lakki oggu laayivii irraa baatan waan kana akkanaan jaaladhu dhiisisiin jettee ni beekti. Homaa ittiin dhaga'amu dhiisillee naan jettee ni beekti. Masha Allah. Wallahi inuma milkooyti. Okay. Galatoomii gaafiin akkana jettu namoota sadii TikTok kanarraa dinqisiifattu yookiin bakka guddaa qabduuf eenyu faadha? TikTokii kanarra dinqisiifatanuu jira osuma tasiin gaareettuun guyyaa biraa waa balleessa. Okay. Nama sitti aanan akka hiriyeetti akkaan jaalattu ayyee dhiisa gaafii siifis sirreessa ayyee akkanatti yoo hiriyaa si jajjaboo sadii ha TikTok irra waliin jirtan. An TikTok irraa hiriyaan qabu lakki. Haay. Warri as gubbaa akkana laayivii hojii teessanii saahiba kiyya waliin jirtanoo? Carrumaa waliin nu fida. Astagfirullah. Rabbi akka asii nama kaachisiisit. Hay. La ilaha illa. Okay. Taa'e viidiyoo kana ni ilaalanii booda. Saahiboonni dhankee. Eka halaala ebalu jedhee adamaan agata jechuurra hunda walitti qabee ganuu naa wayyi. Okay. Namoota shan akkaataa dinqisiifattu wal duraa duubaan kaayida artistoota keessaa wallistoota Oromoo keessaa nama shan wal duraa duubaan akkaataa isaan itti dinqisiifattuun darajaan kaayi. An nama sheekati sirban dhageeffatu. Amma wallistoota walitti buusurra yookiin filachuurra jettees maami? Okay, ani siddirqu gaafii biyya keessatti yoo himuu feene irra sii dabra rakkoon qabu.
Ida Nama barraa ofitti aarsuun barbaada. Okay. Aye. Nama lama osoo isaan TikTok dhiisanii jettee hayaattu ni qabdaa. Jara kana osoo arkuu baadheettee nama yaaddu nama lama. Maal waan xiyya nyaatama waan xiyya nyaatama qabu waan waan akka. Okay. Dogoggorri guddaan ati miidiyaa irratti hojjettee osoo hojjechuu baadheettee itti isheen hojjettu ni qabdaa. Ani waan godhati takkaa seenee hin Okay. 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 Gaafiin itti aantu Dr Aslii Quraana qaraatee ni beektaa jetti. Yoo qaraate hangam qaraate? xiqqoo qara'e. Aguma xiqqoo miti qara'e. Aguma mani kara ol qara'e. Okay, qaraatee jirtu. Okay. Yeroo hedduu Umuseenaa maal jettee yaamtu jechoonni ati itti yaamtu yookiin Umuseenaan alatti jechi yeroo hedduu jettee ni yaamtu maali? Haadha seenaati. Umuseenaan alan baana haadha seenaatiin ala. Haadha seenaati ka Umuseenaan alatti. Afaanuma jijjiirtee dhaayuu jirtaan haadha seenaatiin ala. Hai. Osoo seenaan hin dhufin okay sirraa hin gabaabse. Hayyee. Jaamee jedha. Jamee. Okay. Mee dandeettiin ati artii keessatti qabdu maali? Ni qabdaa dandeettii artii keessatti? Qotee bulaadha. Artii keessatti hin jedhe. Artistii miti kaan abdee maal taate duugora gaafi nyaachaa. Diraamaa dalaguun turee naan jette barreeffamtu tana. Dalageetiin turee naan jette. Artii keessaa diraamaan. Diraamaan sun barka artistoota gurguddaa sanii dhiitama akkanumaan sagalee wal waraaban kana. Egaa artistoonni jalqaba tiyaatirrirraa eegalamaami. Artiin jalqaba bar tiyaatirrirraa mana barumsatti eegalamee tiyaatirarra daleedee akkasitti ol guddachaa deemaa bar. Dandeettiin ta'e taatiif beektu ta namni sin beekne ni jira. Ani waan fakkeessuu hin dandaya. Akkasitti immoo aartii keessa seenee wanni yaala jiru ammatti uummata xiqqoo hiriyoota wajjin godhan tanatti viidiyoon vaariyaaliin bayaa yuutuub irrallee yoo ta'e feesbuukas tiktook irrallee namni akkuma gaariitti itti boo harawaan sanii gama karitti gama aartiitti jecha ofii guddifne ani meeshaa gurguddan takka kaameraan waraabameen beeku waan sirti maali malee. Okay. Yeroo garii muuziqaa yookiin nashidaa yeroo dalaydu yeroo takka takkaanu viidiyoo yeroo laalanii kofla walleen yookiin nashidaa raayyaa waan biraa jiru ati jala jetta. Yeroo takka takka daarektii waliin qunnamsiistu. Waan sanatti firratti agartee jirtaa ni beeku. Ani aartii waan kiyyaa miti na yaamne an qotee bulaadha. Qotee bulaan gisee qonna ofii geeffatee loon ol galchee ka sirba jaalatullee ka nashidaa jaalatullee eegumanni kutee duubarra fiiga akkas an duubumarra fiiga. Waan istaayilii ijoollee labanaa tana keessaan qabu an gisee madhageetti gurri nama guddaa kullee dabarsaa duubarra deema. Gaafiin Joowar wajjin walli qunnamtaa Joowar wajjin hariiroo bareedaa ni qabda yeroo hedduu Joowar gadhiiftaa Joowar bikka guddaa akka qabduuf ni agarra hariiroo waliin ni qabda Joowar waliin. Joowar dabalatee aktivistoota Oromoo namootaan gurguddaa wajjin hariiroo ni qabda. Nama sabaaf dalagu nama dhugaratti icha tokko jaalachuuf gadhiisuuf dinqisiifachuuf akka parsanaalii wal qunnamuu hin barbaachisu jedhee amana. Ati yaalle jechuun wal qunnamuuf wal hin qunnamne akka piraayiveetitti akka dhuunfatti akka namni tokko Joowarii wajjin wal arkutti inboksiinis ta'uu bilbilaanis ta'u waliin agartuuni. Ani inboksiin nama barreessuu ni saalfadha keessattuu warra gurguddaa sheekota aktivistoota hayyoota waan akkasii kana akka dubbisee beeku jireenya keessatti. Yoo namni dubbisee malee nama dubbise hin qaanfadha.
Wow. Kanuma isaaniin waliin dubbisnee garuu oguu isaan dhugarra dhaabbatan bira dhaabbattee jechuudha. Hojii isaanii ilaaltee bira dhaabbatta bar bira dhaabbachuuf keessan dubbisuus hin barbaachisu. Wow. Wow. Waan ajaa'iba. Gaafiin tun asaantirraa dhuftee sooshaal miidiyaa malee ogummaan biraa taati qabdu maalii sin jettee asaantiini talammadaa talammadaa ittiin deebi'aa jalqaba irratti sooshaal miidiyaan ala dandeettii danda'e ogummaan danda'e maalii sin jette. Lafa qotuudhaa jedhin. Lafa qotuu fi qotuu qofa. Lafa qotuudha jedhin. Ayyee lafa qotuudha as jala jirti. Talammadaa waan uummanni kee giiftiilee adda addaa waan adda addaa siif kennurraa ummata kan kee ati yoo hangam maaliin bira irraa dhaabbattee waan uummanni giiftii fi waan adda addaatiin si bira dhaabbatan irraa hin jirtu. Gaafii lammadaa. Akkam. Amma geema yeroo taphattu giiftiilee waan hedduu bu'aa irraa argatta. Bu'aa sanirraa nama rakkates haa ta'u akka sabatti yeroo akka naannootti haa ta'u wanni irraa arjoomte yookiin irraa kenniteef ni qabda sin jettu. Waan nama goote ol baastee himuun hin ta'u kaa. Garuu asirratti tagoote hedduu qabda. Osoo laayivii teessuu nama waa bitteef silkii maallaqa erkiteef asirratti agarru dila agarree jedhamtu nama dhuunfaa gaa parsanaalii. Anamma amalli kiyya kan beekta abdee. Yoo namni giifti iyyuu miti akkanumatti anaa birrii 200 harkaa qabu namni natti dhufee Aslii waan akkana rakkadheedhaan jedhe 200 tan namaa kennee 200 tamaa waan ajamsiisu sun barbaada malee nama waa uduba qabatu miti waan akkasii san immoo an ebalu akkana goree jechuudha dubbachuu hin barbaadu hin yaadadhullee hin beeku waan namaa bara. Yooma namni tasanatti hime rakkadhe naan jedhe rakkoo isaa sun na amansiifte yoo harkaa qabaadhe godhaa fi ebaluu goree ebaluu dhiisee hin yaadadhu hin beeku. Garuu yeroo baay'ee kanuma godhullee uf argata akka takkoo sammuu keessa uf deemu yoo barbaade dhabu. Wow, okay, galatoom. Waa'ee dhimma gargaarsaati wal qabatee waan gargaarsa namoota adda addaa ka gargaarsa guuran ispeeshaalii ka biyya keessa jiran tahee warra laayif irrattis gargaarsa guuru maallaqa kana yeroo guuran cinaa takka ni fudhatanii ja'aniiti wanni dillikaati. Ifi warri biyya keessa jirulleen biizinasaa fi akka dalagatti waan kana dalaganii ja'an. Asliin bakka gargaarsattis akkuma reefu ni hirmaattanii argamtasii waan kana hangam takka irraa beeyta. Dhugumaan warri gargaarsa namaaf guuru kun maallaqa cinaa takka parsantiin irraa fi ni fudhata warri fudhatu ni jira. Hangi ati irraa beektu ni jira waan kanarraa. Ani gargaarsi an akka dhuunfatti irratti himadhe gargaarsa lama qofa lamaan san irratti homaa waan nuun kennine itti arrafamnee iyyuu warra gargaarsa guutuu yoo gaafattanii waan yoore. An akka dhuunfatti namni yoo rakkadhe naan jedhe hoomatan waan akka 200, 300, 400 ka Itoophiyaa kana waan argeef walitti darbee fi bira taraa akka fakkeenyatti nama dhukkubsatullee takka sagantaa qabeen beeku yoo tasanatti osoo waan akka sagantaa isaa irratti laaffisee na laaffisu yommuu san guura fi isa sagantaa qabaniitiin gargaarsa guuran gargaarsa uummata keenya ka shirkaatee fi ka uummata harargee ture isa mootuu nuti waan nutti kennan kaan ustaaz Anasitti ergine kaan ustaaz Yaaqubitti ergine sheekotii tokko ka harargeeti tokko ka arsiiti lamaanuu ifaajetee san jedhanii uumaa irraa nuuf kennine uummanni illee uumaa nutti kennine akkasuma yoo waan akkasii jiraate nuuf kennaa lamaanuma kana gargaarsa guura. Okay. Galatoom waa'ee kaan gandummaan wal qabateeti yeroo hedduu wanni kun karaa biyya Arabaatirraa ka dubbiin gandummaa tuni akka nama ilma Oromoo tokkotti yeroo bal'istee yaaddu dubbii tana namni gariin diyaasbooraatu duuba akkana godhaa ja'an gartee ati waan kanarraa hagam beekta yeroo wanni takka kaate ammas ummatummaan keenya maaliif biyya Arabaa qoftiin gandummaa kanarratti xiyyeeffatee wal fixa akka alagaa wal fixu jaala maaliif waan san walirratti xiyyeeffata warra Arabaa qofa biyya Arabaa jiran qofa maaliif? Biyyoota baay'ina waan kanatti ijoollee suuritu qaamaan waltuma
ولد بايك وانتمو كوني واني بيعبور اللي ارجع غورا موثنتين achille gormodai waan biyyatan seerri hin jirre fi naannoon ijoolleen itti waltumtu kun baadiyaa waan ta'eef lafti teephablummaa mijataa waan ta'eef keessatti wal miidhan malee waan agasmara silaa osoo seerri jiraate amma lafa biraatitti biyya biraatti amma Dubaay namni jira Ameerikaa jira asuma Kaayiroo kana namni jira kanatti wal argaa olaa waliin tuqu garuu Saharaa Suuduu kana keessa waan akka biratti namuu deemeetiin qawwee hidhatee jiraatu furanii waltuma malee waan hedduu dirasi waan miidiyaa irraa kan namni walitti ergee wal tumsiisuu danda'u osoo seerri jira akkatti fixaa. Thank you. Biyyattii isaa seerri hin jirre waan jedhu. Okay. Galatoomii mee suuraan tun maali suuraan tunoo bara kami doktor yoom suuraan tun lamaanii asluma Aslii dhugaati yoom ture wanni kan keessa laayin fuudhe Aslii Dr Aslii jee suuraan kan keessa laayin baase bara kam ture barri kun suuraan kun kabara kutaa saddeet bara nuti ka achi wannoo fudhachuuf maal jettanii maatirikii moo maali kan fudhachuuf uffata warri shangaa gurguree naa bite akka barsiisaa kennaa naa bitan mala jedhanii. Okay. Gannaaci ture. Okay, uffata toppii ture jechuun uffanni kun gaafa sanitti. Daarektara malee namni biraan godhatu naannoo keenyatti. Okay, so namni jijjiiramne hin jiru maashaallah. Okay, awwa akkamitti irraa hafan suuraa? Okay. Galatoomii doktor gaafiin dhumaatii fi kan dhumaa karaa gaafii xumuratti deemu jira. Umriin tiyya yeroo hedduu an 40 jetteeti dubbatta. Dhugumatti umriin tan ta'e 40 karabbi sheerku. 42. Wallahi je. Wallahi. La ilaha. Mee maal keettoo 42 fakkaata amma waan ajaa'ibaa. Hin fakkaattu bar. Ni maadhamu. Kura sagal 76 akka Itoophiyaa. Akka Itoophiyaa. Aduun shakkee kaleessa kana abbaa kiyya deebi'ee wal gaafannee abbaan kiyya 60 ana 42. Maashaallah, maashaallah. Hiriyaadha waggaa 18 mana dura jira waan akkasii. Wallahi waan ajaa'ibaati. Yeroo hedduu ni agarra waan qostu fakkaanna. Okay. Gaafiin dhumaa yeroo hedduu ani doktora keessanii jettaan uummataanii maal irratti doktorummaa kana filattime ati? Ani moo? Yaa. Doktorummaa maa irratti filadhee waggaa 27 baradheefi. Filadhee miti bari hin baradheefi. Oo ni baratteef? Waggaa 27 hin baradhee bar. Asiyyuu miti akka keessan daftara qabadheen baranee bar bofaa fi raacha fi raamoo garaagaraa nyaataan chaayinatti baradheefi. Nama yeroo jalqabaatiif doktorummaa funya qulquriin uummata kan akka nagartee si malee nagarreera. Injirullee. Amma namni Aslii jedhee nama muun salphata karaa kana gubbaa osoo na waliin deemte. Naafi ifaan mucaan baanara idiit godhu irratti wal qabne doktor jettaan moo aktiivistii jettaan moo Aslii tiktaaker jettaan doktorii jaaddaa jee ayee doktor jeerii jee nutu irra wal qabne waan kana. Karaa gubbatti nama sadii moo afur ta'in dhufanii tokkocha Aslii jedhee na waamna ifaan faatu hin salphatti ijoollee nama hiriyoota kiyyaatu Aslii naan jechuu hin xaafatan ittiin tolu yoo doktor jedhee na waaman itti tola jaratti. Maashaallah. Tole daawwattoota keenya gaafii fi deebiin sa'aa takkaa fi cinaa Dr Aslii waliin goone kana fakkaatti osoo sagantaan xumure dura carraa Dr Asliifiin kannaa Dr Aslii mee waan jettu dhaamsas akka yaadattis waan qabdu guutuu uummata keetiifis dhaamii kan booda dhimmitti aanuddeen. Jalqaba irratti namoonni 2,700 as jala teessanii taabsaaf gootan, koppileetti gootan,
hundumti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa. Abbaan sagantaa kana nu qopheessallee Abde Show atillee galatoomii. Inni biraan immoo hawaasni keenya akka biyya alaatti keessa jirtan hundi keenyayyuu wal haa jaalannuma jedhan kan namummaa dursaa oromummaa dursaa hunda caalaa diinni oromoo ta'uu keenya jibba waan ta'eef warri humna qabnus humna hin qabnes oromummaa keenya wal haa tumsinu wal haa jaalannu rakkataa keenya haa gargaarannu wallaalaa keenya haa gorfannu beekaa keenya haa jajjabeessinu hayyuu keenya haa dhaggeeffannu dhaamsuma jedhu qaba dubbachuu baay'ee dura wal dhaggeeffachuu haa barru isuma jedhu dhaamsa qaba waan biraa dhaamsa. Tole irra deebi'ee sagantaa tiyyarratti haa jetteen harkamuu keetiif hedduu galatoomii ulfaadhuus jechuu barbaada hanga sagantaa birootiin yookiin waan biroo irratti haga walitti dhufnu nagayaan naa turi naa galatoom doktor nagayaan turi.